Birraan yeroo barii Oromoon malkaa naannoo isaa jirutti ba'uun waaqa bacaqii gannaanuu dabarsitee birraanuu bareessistee galata kee jechuun malkaatti ba'ee irreeffachuun waaqa isaa galateeffata. Malkaatti irreeffataman keessaa tokko kan ta'e irreechi malkaateetee onkoloolessa 3 magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gujee Gafarsaatti kabajama. Irreecha malkaateetee irreecha malkaa hora Finfinnee fi hora Arsadee irraa wanti adda isa taasisu yoo hin jiraanneyyuu guyyaan irreeffannaa songa'iin yeroo abbaan malkaa eebbisu dubartoonni haadha siinqee waliin ta'uun sagantaa facaafannaa jedhamuun sirnoota garaagaraa raawwatu jechuun AMN sagalee dhalootaatti kan himan itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii kutaa magaalaa Gujee Gafarsaa Ayyaantuu Ejersooti. Dubartoonni kan dhufanii asitti facaafatan sun kadhaadha. Seera kadhaati. Seerri kadhaa sun maal of keessaa qaba? Dubartoonni asitti marqaa, wantoota nyaata aadaa wal qabatan, bookaa, aannan kanneen kana qabataniitu dhufu. Gaafa dhufan dubartiin dhabduun naannoo isaanii jirti yoo ta'e dubartii dhabduu kana qabatanii dhufanii laga kanatti coqorsaa fi marga jiidhaa kana qabatanii dhufanii waaqa kadhatu. Dubartiin kun akka tasaa galtee waan dubartoonni kun laga kanatti kadhataniif in ulfoofti. Gaafa ulfooftu waggaatti dubartoonni sun mucaa sanaa wajjin immoo dhufanii gaafa ittaanu irreecha lammaffaa ittaanu barattaanu jechuudha. Dhufanii itti waaqa galateeffatu jechuudha. Kanaaf irreechi naannoo kana dubartoonni kan itti irreeffatan kun bakka guddaa dubartoonni itti kadhataa argatan. Kanaaf naannoo kana dubartoonni jiran safuu isaanii qabatanii ammammaatti kan gadi hin dhiisnedha jechuudha. Kun immoo dhalootatti dabarsuuf waan guddaa qaba. Itti aanaan bulchaa kutaa magaalaa Gujee Gafarsaa obbo Dirribaa Mokonnin irreechi malkaateetee karaa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf qophii barbaachisu hunda kutaalee magaalaa ollaa isaanii waliin ta'uun xumuruu dubbatan. Irreechi malkaateetee kunis karaa miidhagaa fi duudhaa isaa eeggateen akka kabajamu akka kutaa magaalaa keenyaatti qophii barbaachisaa ta'e goonee jirra jechuudha. Dargaggoonni keenyas akka magaalaa Buraayyuu duraaniitti bakka tokkotti dhufanii dargaggoonni mari'atanii bakka irreecha kana qulqulleessuu hawwataa gochuudhaan wal qabatee wal fakkaataadha jechuudha. Akkuma agartan qophiin Buraayyuu jiruuf qophiin Gafarsa Gujee jiruuf malkaa naannoo jiru wal fakkaataadha waan ta'eef qindoomina waliiniitiin seentarii komaandii waliiniitiin kan socho'aa jiru waan ta'eef qophiin jiru wal fakkaataanuma waan jedhamu kanaaf rakkoon hin jiru jechuudha. Irreechi kun karaa nagaa ta'uu danda'u akka xumuramu qophii hunda qopheessinee xumurree jira jechuudha. Obbo Dirribaan itti dabaluun ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti akkuma sabaaf sablammoonni biroon aadaa isaaniin faayamuun uummata Oromoo waliin kabajan ayyaana irreechaa malkaateetee irratti sabaaf sablammoonni adda addaa akka hirmaatan eeraniiru. Akkuma beekamu irreechi malkaateetee kun yeroo baay'ee uummanni saba Gaamoo ta'an ni hirmaatu. Bara kanas uummanni sabaaf sablammii biroon ni hirmaatu. Irreechi kan Oromoo irra darbee kan sabaaf sablammii ta'aa dhufee jira. Akkuma beekamu malkaateetees uummanni Gaamoo bal'inaan as jiraatanis bakka Arbaa Mincirraas dhufanii ayyaana kana irratti hirmaatan bifuma kanaan dura tureen sabaaf sablammiin biroon akka hirmaatanii ergaan darbee jira. Qophiinis bifa sanaan taasifamaa jira waan ta'eef Oromoo alatti sabaaf sablammii biroon ni hirmaatu. Uffata isaanii aadaa isaanii uffatanii miidhaganii dhufanii akka sana ayyaana kana irratti hirmaachuu danda'an baramaa dhufeera waan ta'eef qophiin bifuma wal fakkaatuun kan jirudha jechuudha. Jiraattotni kutaa magaalaa Gujee Gafarsaas hawaasa ayyaana irreecha malkaateetee kabajuuf gara irreechaa deeman simachuuf qophii barbaachisu hunda taasisaa akka jiran AMN itti himaniiru. Simannaa taasisuudhaaf nus haala gaariirra jirra. Isa duraa haala tasgabbii fi nageenya qabuun irreechi keenya malkaateeteetti kan raawwatamu kun haala bara darbeerra bara kana akkaataa nagaatiin akka xumuramuuf qophii taasisaa jirra. Uummanni magaalaa Shaggar yookaan naannoo kana jiraatullee akkasuma uummata kana simachuudhaaf qophiidhaan eegaa jira jechaadha. Ayyaanicha irratti hangi namoota hirmaatanii yeroodhaa yerootti kan dabalaa jiru waan ta'eef sirni kabaja ayyaanichaa duudhaaf seera isaa osoo hin gadhiisin dhaloota dhaalchisuuf hundi gahee isaa bahachuu akka qabu dhaamameera.